Zabana dur sahaboonni rasuulaa gaafilee adda addaa gaafachaa turan. Gariin naaf dhaami jedhan. Gariin maaltu jannata na naqa jedhan. Gariin eenyuun akkan jabeessu jedhaa gaafatan. Hundi gaafii isaanii san itti hojjetuuf gaafatan. Amma garuu zabana keenya kana itti hojjechuuf gaafachuun dhabamaa jirti. Namni hundi maal ja'a laaluuf gaafatan. Yoo sheekni hundi deebii inni fedhu hin deebifneef biraa kutan. Sheeka biraa gaafata. Ammas sheeka biraa gaafata. Ammas sheeka biraa gaafata. Hanga nama waan inni fedhu san isaaf hayyamu argamu gaafiin isaa itti fufti. Gaafa sheekni